beeda si eega ergana waan tenangattu waa'ee dhuunfaaf damake. Nagaan nagaarra caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddisti Yuutiib akkam jirtu nagaa keessanii akkasuma obboloonni koo biyyoota garaagaraa biyya alaa keessa jirtan qorra akkam isinitti jira isiniin jechuun jaaladha. Isiniin jedha akkasumallee surraabii kana malee hin qabdu yaa kana jenne yeroo baay'eetti viidiyoo waraabeera baay'ee natti tola jechuudha. Kanaafidha akkasumallee warri maatii naa ta'aa jirtan warri na jajjabeessaa jirtan I love you so much. Baay'een sin jaaladha isiniin jechuun jaaladha lammiiwwan koo jirtu miti jajjabaattu isiniin jechuun jaaladha. Guyyaarraa immoo seenaa qabadheen dhufe seenichis jechuudha kinoo akkuma asirratti argitan kinoo akkattiin kan barreeffame jechuudha akkattiidhaan barreeffameera baay'ee namatti tola jechuudha. Kan barreesse immoo warra miidiyaa irratti ba'anii afaan keessa wal dhungatan warra safuu gatan warra duudhaa gatan warra qajeelfama gatan boru dhaloonni dhufan maalirraa baratu warra hin jenne isaantu barreesse jechuudha. Oodiilee kamisa ganamaa sa'aatii tokko irratti ani jaartii koo baay'een hin jaaladha baay'een kabajaa jechaan ittiin ishee ibsus hin qabu. Kanaafuu jaalala koo afaan keessa dhungadheen ibsaa safuu jedha warri koomentii barreessu kana'oo. Warri koomentii barreessanii akkas jedhanii kuni jaalala dhugaa miti kan miidiyaa irratti baasee nama dhungachiisu jaalala sobaati jedha. In reebaa in abaaraa in cunqursa mana keessatti miidiyaa gubbaa irratti warri miila dhiqanii warri akkasumallee maal jedhama kuni susukkumanii sobuu mana keessatti wanta akkasii hin godhanii itti haasa'uudhaaf iyyuu sa'aatiin kennanii fi miidiyaa gubbaa irratti kan isaan wal dhungatan wayiin dammoo kan isaan wal sukkuma looshinii garaagaraatiin ittiin fooloo argachuuf jedha seenaanii. Egaa jedha oduun ganama kanaa. Xixiqqoonni ganaa dhuftan kan duudhaadhaan guddattan kan safuu beektan kan oromummaa beektan kan keessa baatan kan beektan wanta akkanaatti itti walii hin galiinaa. Karaarraa wanta sin damsuuf wanta dhugaarraa sin gorsisuudha wanti akkanaa. Gaafa isaanii afaan keessa warri miidiyaa irratti sin dhiheessanii jaalalli keessan akkami jedhanii sin gaafatanii tokkicha afaan keessa dhungadhuuti meerruu jaalala kee ibsadhu yoo siniin jedhan afaan keessa hin dhungatiinaa. Afaan keessa wal dhungachuun mana keessatti akka kootti kan ani yaadutti abbaa manaa fi haadha manaatti natti fakkaata. Ani garuu hin heerumne. Ijaarsa maaliif jechuudha? Ijaarsa barbaaddaadha kanaan hin jenna lafaa keessan siniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa. Maaliif kan akkas jettee akka afaan keessa waliin dhungannee kan dhoowwitee yoo jette yoo maaliif waa'ee seenaan harkaa bade maaliif jette yoo naan jettani immoo boru dhaloonni keenya waan nuti hojjannee dhalli keenya firiin keenya in ilaala waan ta'eefi anis akka harmeekoo anis akka beekoon hojjadha wanta jedhuufi kanaaf immoo nuti wanta gaarii hojjechuu qabna siniin jechuun jaaladha. Keessumaayyuu wanta viidiyoodhaan waraabamu tokko of eeggannoodhaan akka waraabnu siniin jechuun jaaladha. Ilmoon gadhee taatee guddatti ilmoon gaarii taatee guddatti nuti
nuti immoo gadhee taasisne otoo hin taane gaarii goonee guddisuu wanta barbaannuu fi amanuu danda'amaa ta'e tokko wanta qajeelfama ta'ee fi wanta dhugaa ta'e tokko wanta gorsa ta'e tokko wanta beekumsa ta'e tokko wanta jaalala ta'e tokko kaanii nuti dhala keenya barsiisuu qabnu siniin jechuun jaaladhaa warra akkattiin immoo wal dhungatanii maal goona yoo jettanii amanuu danda'amaa ta'e itti sinnee agorsinu siniin jechuun jaaladhaa gaafa war gorsinuu duraan dursinee walii keenyaaf wal deebifnee mana keenyatti walii bilbilee wal gorsinaa gaafa inni dideenu ifachuu barbaadellee miidiyaa irratti baanee akkas jedheeraa akkas goonaan na dide yoo jettanillee rakkoo tokkollee hin qabu. Rakkoo tokkollee hin qabu. Kanaafuu haati manaa fi abbaan manaa suura kana asirratti argitanii akkanattiidhaan miidiyaa gubbaarratti wal dhungachuun keessan sirrii miti. Kan illee yoo sinii eeyyamamu ta'e wal dhungachuun addirra jira, asirra jira. Kuni garuu safuudha. Siniin jechuun jaaladha. Asumaanii warri guyyoota darban keessatti sirbi jaalalaa bahee sin gara boo'ichaatti jijjiirtanii. Sirbichillee akkanatti fakkaatutti anillee naggeeffannee waan inni jedhu sa'aniin beeku amantiin kos hin eeyyamu. Kan teenyuyyuu amantiin humti kan eenyuyyuu sirbi kan jedhu jiranatti hin fakkaatu. Haa ta'uyyuu malee sin jajjabaattanii boo isin hin gaafanne otoon sin hin gaafatiin hanga har'aatti turuu kootiif dhiifa manaa godhaa siniin jechuun jaaladha. Wanannee wadhee dhugaa dubbachuudha. Akkasumallee amamoo afaan Oromoo warra hin beekneef nagaa nagee rogoo nagaa ragee nagee beekee magaa ragaa takkaatanii dhagaa logoo nagee bagaa ragaa kana garaa afaan ka'ee sagaa wal uguungachuun sigirigirigi migiitigirigi. Magari gibirgi dagalo goroto pogoru gurugu dugu foganigi iga yaga daganigi agarra garaga fogolo gorogo fugura garaju jege taganigi magari gibirgi dagalo gorogo dugu foganigi igi yaga daganigi negara goroge segeme gerege aganu gunaga segeme girugu sigin jegeraga Goro iju goro dugu faganagi kagarigirigi jagaragaraga gogo zagaraga agazugumaga afaruguraga nugu ragaraga jagabagaraga pagarugurugu kagabagarugu asugumaraga tin tugumagaraga segenegaraga agarragaraga akkazeraga durasan sinin sengara afan kanatti sinin jijjiire sinin jechuun jaaladha. Segena gara kabara gorugu aku magara tugu magara kakan jegerugu seenaan qabu kan har'a asumarrattan xumura jedha afaanichi kanaafu wanti kun sirrii miti afaan keessa wal dhungachuun sirrii miti safuudha wanta safuu as fiddanii nutti dhufina dhaloota karaarra jallisaa jirtu dhaloota dhugaa wallaalchisaa keessumaa ammoo jechuudha ani tiktookii jechuudha torbee lama waan ta'e kan fayyadamu jalqabe sayyuu wantoota garaagaraa gadi hin gallakkisne garuu jechuudha safuu galtanii duudhaa galtanii qullaa inni kaan ispoortii naaf hojjedhu as garagalchi waan ta'ee keechi gara maal taatan maali waan nuti goonu lammiin keenya ni laala firri keenya ni laala qomoon keenya ni laala oromoonni hundi ni laala keessumaa warri xixiqqoonni jechuudha warri xixiqqoonni maaloo deebi'aa siniin jechuun jaaladha deebi'a gurguddoota na baariina gurguddoonni immoo gaafa viidiyoo keessan irratti qabanii maaf akkas jettanii maaf akkana gootanii siniin jedhanii deebiftanii abaaruu yaaliina
maaliifi akkas naan jettanii maaliiftuu akkasittiin naan jettanii jedhaanii ani seenaa kana hundumayyuu kan hin barreessaa tureef maaliif isinitti fakkaata maaliif isiniin jedhame ani kan hin jiru kanaaf iyyuu deebisanii isin immoo warri gurguddoon yeroo isin gorsuudhaanii viidiyoo irratti waraabanii irratti hojjetanii sinii deebi'ii isiniin jedhanii maala dhaqee taatee qebexxesee taatee qebexxiree taatee akkasan si godha akkanan si godha jettanii nama guddaa nama dhala 4-5 qabu deebitanii waxaatonni muti xiqqoonni gana kan gala dhaabbatanii irratti hojjetina jechi sinadha jettan kun wanti sinadha gootan kun siniif taa'a sinuma fudhata yoo sinillee fudhachuu baattan dhala keessatti darba waan ta'eef jechuudha tegeera garaga umurreera bakka amma seenaa har'aa siniin jechuun jaaladha guyyaa gaarii shaalom